Akka mooltan barattoota har'a paartii isatti fufuu qabannee dhiyaanne irraa 4.2 jechuudha. Seenaa addunyaa bara giddu galeessaa akka jedhudha. Kutaa kana keessatti kan ilaallu seenaan addunyaa bara giddu galeessaa maal fakkaata ture ka jedhu 4.2 irraa impaayera Beezaantaayin ka jedhu ilaalla. Jalqaba irratti impaayera jechuun maal jechuudha isa jedhurraa kan eegallu yoo ta'e, impaayera jechuun naannoo bal'aa mootii yookaan giiftii kuwiiniin hoogganamudha jechuudha. Eenyuun kan hoogganamudha? Mootiitiin yookiin giiftiitiin kan hoogganamudha jechuudha. King or queen ka jennuun kan hoogganamu jechuudha. Impaayerri Beezaantaayinii impaayera cimaadhuma jarraa shanaffaa hanga jarraa 15ffaatti ka ture naannoo Awurooppaa bahaa hanga bahaa giddu galeessaatti bulchamaa ka turedha jechuudha. Impaayericha kan hundeesse mootii Roomaa durii Konstaantaayin guddicha jedhamudha jechuudha. Impaayera kana kan hundeesse yookiin impaayera Beezaantaayinii kan hundeesse kun mootii Roomaa durii Konstaantaayin guddicha jedhamudha jechuudha. Mootichi bara 324 dhaloota Kiristoos booda wiirtuu bulchiinsa Roomaa lixaa gadi lakkisuun magaala Beezaantaayim jedhamtu giddugala bulchiinsa isaa godhate jechuudha. Bara sanatti giddugala bulchiinsa isaa gochuudhaan bulchaa ture jechuudha. Erga Roomaa gadi lakkisee booda jechuudha. Impaayerichi sadarkaa olaanaa mootota Beezaantaayin bulchan keessaa Justiiniyaan kan jedhamu bara 527 hanga 565tti dhaloota Kiristoos booda daran beekamaa ture jechuudha. Mootiin Justiyaan jedhamu kuni impaayerichis sadarkaa olaanaa irra kan gahe bara bulchiinsa isaatti jechuudha. Yookiin sadarkaa yeroo inni bulchaa turetti impaayerri sun sadarkaa guddaarra gahee ture jechuudha. Bara bulchiinsa isaa daangaan impaayerichaa daran babal'achuun naannoo kibba baha Awurooppaa hanga Sooriyaa fi Libaanoositti gaheera jechuudha. Baay'ee babal'isuun deemeera danda'eera jechuudha. Haala kanaan sochiiwwan siyaas diinagdee naannoo qarqara galaana Meeditiraaniyaa guutummaan of jala galchee ture jechuudha. Mootiin amma olitti eerre yookiin Justiyaan jedhamu kun bal'inaan lafoota kana qabachuudhaan hanga Sooriyaa fi Libaanoositti babal'ifachuudhaan daangaa isaa babal'isee yookiin of jala galchuu danda'ee ture jechuudha. Haala kaartaa irratti amma argaa jirru kanaan impaayera Beezaantaayinii durii agarsiisudha jechuudha. Kuni Meeditiraanii kallattii kanaan qabatee haga kana impaayera Beezaantaayinii ture jechuudha. Eeriyaan kun yookiin naannoon kun naannoo bal'inaan qabatee ture jechuudha yeroo sanatti. Bara bulchiinsa isaa seerota Roomaa fi Giriikii durii tumaman hedduu isaanii walitti qindeessuun seera Justiyaan jedhamu tumamee hojiirra akka oolu taasiseeti jira jechuudha. Mootiin Justiyaan jedhamu kuni seera kan mataa isaatii maqaa isaatiin akka waamamu godhee hojiirra oolchee ture jechuudha. Yaadrimeen waaqa tokko, impaayera tokko, amantii tokko jedhus impaayera Beezaantaayin keessatti akka babal'atu ta'ee jira jechuudha. Yaadrimeen kun waaqa tokko, impaayera tokko, amantii tokko jedhu yookiin sirna nama qeenxeen hoogganamutti jijjiiramee ture yookiin akka kana ta'ee ture jechuudha. Mootonni Beezaantaayinii deeggarsa mana amantii kiristaanaa cimaa qabu ture jechuudha. Walumatti hidhamiinsi amantii fi bulchiinsa mootummaa cimsuun Konstaantinoopil wiirtuu barnoota amantii kiristaanaa fi ogummaata hedduu turte jechuudha. Yookiin immoo impaayerri sun bal'inaan mootummaa sana cimsuudhaan bakki amantiin itti sirnaan dagaaguu fi ogummaan hedduun bakka itti argamu ta'eeti ture jechuudha. Bifuma kanaan ogummaawwan ijaarsa masaraa mootummaa, manneen kitaabaa fi amantii miidhagina qaban baay'inaan ijaaramuutii danda'aniiru jechuudha. Yeroo kanatti ogummaa aartii sadarkaa olaanaa fayyadamuun fakkiiwwan miira namaa hawwatan halluu adda addaanis dibuun beekamoo turan jechuudha. Moototi Beezaantaayinii ogummaa ijaarsaa keessatti hojiiwwan qarooma Giriikii, Roomaa, Parshiyaanotaa fi Arabootaa fooyyessuun itti fayyadamaa turaniiru jechuudha. Ogummaa yookiin dandeettii kalaqaa warra Giriikoo, Roomaa, Parshiyaanotaa fi Arabootaa irratti fooyyessanii kan isaanii sirnaan dalaguutti danda'aniiru yookiin immoo guddisuuf yaalaniiru jechuudha. Keessattuu ijaarsa manneen amantii kiristaanaa baay'ee miidhagaa ta'an ijaarsuun bal'inaan beekamoo turan jechuudha. Hojii kanaaf fakkeenya gaarii kan ta'u Bataskaana Haagiyaa Soofiyaa jedhamudha jechuudha. Hojii kalaqa kanaaf yookiin immoo hojii waa uumuu kanaaf fakkeenya gaarii itti fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Bakka kana yookiin Bataskaana Haagiyaa Soofiyaa jedhamu kana ni adda biraan Bataskaanni kun hojii aartii fi bobbocaa adda addaa fayyadamuun sadarkaa qulqullina olaanaa qabuun kan hojjetamedha jechuudha. Waan Parshiyaanota irraa, Araboota irraa fi bakkoota biraa irraa wantoota arganii haala kanaan Bataskaana Haagiyaa Soofiyaa jedhamu kana yeroo sanatti ijaarsisuu danda'aniiru jechuudha. Yookiin immoo hundeessuutii danda'aniiru, bu'uureessuutii danda'aniiru jechuudha.
Bu'uurri diinagdee Beezantaayinotaa galii qonnaa, daldalaa fi hojii ogummaa adda addaa irraa kan argamudha jechuudha. Sirni bulchiinsa diinagdee sirna abbaa lafaa yookaan fiwudaalizimii ture jechuudha. Sirna warra Beezantaayinii keessatti yookiin warra impaayera bulchaa turan keessatti sirni bulchiinsa diinagdee isaanii abbaa lafaa yookiin fiwudaalizimii sirna abbaa lafaa yookiin sirna fiwudaalizimii ture jechuudha. Sirna kana keessatti lafti kan warra moototaa fi hooggantoota sadarkaa olaanaati jechuudha. Maaliif impaayeraan bulchaa jiru waan ta'eef mootii yookiin mootittiitu bulcha waan ta'eef ajaja isaaniitiin ta'a wanti hundii jechuudha. Kanaaf lafi qotamu hundillee harka isaanii jira jechuudha. Yookiin qaama aangoo olaanaa qabu harka jira jechuudha. Qonnaan bultoonni lafa abbootii lafaa irratti hojjechuun jiraatu jechuudha. Kan eenyu irratti hojjetu jechuudha. Namooti abbaa lafaa jedhanii mootii sanaan bu'uureeffaman yookiin hundeeffaman bakka bakka ni jiru. Abbootiin lafaa suni namoota hojjetan sana qacaranii yookiin immoo humnaan hojjechiisuu jechuudha. Oomisha argatan keessas harka caalaa abbootii lafaatiif qoodu jechuudha. Warri hojjetan sun harka caalaa abbootii lafaaf kennu jechuudha. Sanaa booda abbootiin lafaa itti fayyadamu jechuudha akka barbaadanitti. Ogeeyyiin hojii harkaa hojjetanis ogummaa adda addaa irratti ciminaan hojjechuun bu'aa argatan irraa gibira ni kaffalu jechuudha. Namooti ogummaa adda addaa irra bakka adda addaa jiran galii argatan irraa gara tokko yookiin gara caalu isaa eenyuuf kennu jechuudha. Gara namoota abbaa lafaa ta'an yookiin gara mootota sanaatti akka gibiraatti kaffalu yookiin akka gibiraatti kennu jechuudha. Daldala daandii naannoo galaana Meeditiraaniyaa qaxxaamuru irraa galii guddaa argatu jechuudha. Dabalataanis warri impaayera kana Beezantaayinii kun qarxa yookiin immoo daandii galaana diimaa irra wanta deemurraa galii guddaa sassaabbatu jechuudha. Akka gibiraatti warra achirra deddeeman irraa hojii daldalaa saffisiisuufis qarshii sadarkaa isaa eeggate warqii, meetii fi naasa irraa tolchuun itti fayyadamaa turaniiru jechuudha. Yeroo sanatti warri Beezantaayinii yookiin impaayera sana warri bulchaa turanii qarshii sadarkaa isaa eeggate warqiiwwaniif, meetiiwwaniif akkasumas naasaalee adda addaatti sirnaan fayyadamuutti turaniiru jechuudha. Galiiwwan olitti ibsaman fayyadamuun impaayerri Beezantaayinii humna siyaas diinagdee cimaa akka qabaatus yookiin hundeessuutii danda'aniiru jechuudha. Impaayerri Beezantaayinii mormii keessaa fi weerara alaa bara dheeraaf qolachaa turus jaarraa torbaffaa irraa jalqabee diina isaanii ofirraa maal gochuu hin dandeenye ittisuu hin dandeenye jechuudha. Baay'ee wal waraansa keessa seenanii jechuudha yookiin yeroo dheeraaf alaa isaaniitti dhufu ofirraa qolachaa haa turaniyyuu malee jaarraa torbaffaa keessa garuu diina ofirraa ittisuu hin dandeenye jechuudha. Keessattuu humnoota olaantummaa naannoo galaana Meeditiraaniyaanii fi galaana diimaa qabachuuf socho'an wajjin waraana bara dheeraaf gochaa turanii jiru jechuudha. Namoota naannoo yookiin mootota naannoo sana weeraraa turan wajjin wal waraansa cimaa keessa seenanii turanii jechuudha. Haaluma kanaan yeroo dheeraaf Saliibota, Seljuukotaa fi Otomaan Turkii wajjin wal duraa duubaan wal waraanaa turaniiru jechuudha. Biyyoota kana yookiin immoo qaamota kana sadee waliin bal'inaan wal waraanaatti turan jechuudha. Silaavota, Seljuukotaa fi Otomaan Turkii wajjin bal'inaan wal dura dhaabbannaa ni ture yookiin wal waraansi ni ture jechuudha. Jaarraa torbaffaa keessa dhuma irratti waraana Otomaan Turkii wajjin bara 1453 dhaloota Kiristoos booda geggeeffame irratti injifatamee jira jechuudha. Impaayerri Beezantaayinii waraana Otomaan Turkoota waliin geggeeffameen bara 1453tti injifatamuu danda'eetii jira jechuudha. Baruma kana magaalaan Koonistaantinoopiliis Turkiin qabamuun wiirtuu bulchiinsa Otomaan Turkii ta'ee jechuudha. Maqaan Koonistaantinoopil jedhamu gara Istaanbulittis jijjiiramuu danda'eera jechuudha yookiin immoo magaala guddoo Turkii yeroo ammaa kana magaala Istaanbulitti jijjiiramuuf dirqameera jechuudha. Bara sanatti maqaan Koonistaantinoopilis jedhamu kan kennameefii ture yogguu ta'u warra Otomaan Turkiin amma garuu Koonistaantinoopil jedhamuun gara Istaanbulitti jijjiiramuu danda'eetii jira jechuudha wiirtuun kuni. Akka waliigalaatti impaayerri Beezantaayinii aadaa fi qaroomina Giriikota Roomaa akka hin dagatamne hojii guddaa hojjeteera jechuudha. Impaayera kana wajjin sirni bulchiinsa abbaa lafaa dagaageera. Dabalataan manni amantii kiristaanaa bulchiinsa mootummaa waliin walitti hidhamuun deeggarsa moototaatiin qabeenya guddaa horachuus danda'aniitii jiru jechuudha. Warreen kun ogummaawwan qarooma durii hedduun isaanii kan bara giddugaleessaa waliin walitti makamuun bal'inaan bara hojiirra oolanis turan jechuudha impaayera kana keessatti. Inni adda biraan kutaa kana keessatti ilaallu 4.22 irratti ka'umsaa fi babal'achuu amantii Islaamaati as keessatti ilaallu jechuudha. Bifa gabaabaa ta'een Islaama jechuun maal jechuudha? Barumsi amantii Islaamaa yoom jalqabe, akkamitti jalqabe, amantiin Islaamaa akkamitti Itoophiyaa keessatti babal'ate kan jedhu gabaabsinee fuula kanarratti kan ilaallu ta'a jechuudha kutaa kana keessatti.
Uummanni naannoo Saa'udii Arabiyaa jiraataa turan baay'een isaanii horsiisee bultoota turanii. Naannoon kunis haalli qilleensa isaa gammoojjii waan ta'eef mijataa hin turre jechuudha namoota naannoo kana jiraataa turanii fi kanaafuu uummanni bishaan barbaacha bakka tokkoo gara bakka birootti socho'uun jiraataa turaniitii jiru jechuudha. Akkasumas hojii daldalaa irratti bal'inaan hirmaataa turan jechuudha musliimoti yookiin warri arabootaa kun jechuudha. Uummanni naannoo kanaas gosaan qoqqoodamanii bulchiinsa mataa isaanii hundeeffachuun jiraachaatii turanii jechuudha. Yeroo sanatti amantiin Islaamaa bara 612 dhaloota Kiristoos booddee Saawudii Arabiyaa magaalaa Makkaa irratti babal'achuun jalqabe jechuudha. Bara kam jalqabe? Erga dhaloota Kiristoos booddeeti waggaa 612 booddee eegalee jechuudha amantiin Islaamaa. Innis kan inni itti eegale Saawudii Arabiyaa magaalaa Makkaa jedhamtutti jechuudha. Amantii kana barsiisuu fi babal'isuuf kan eegale Nabii Muhammad kan ture jechuudha. Nabii Muhammad nama jedhamutu amantii kana babal'isaa fi barsiisaa ture jechuudha. Yeroo sanatti kaayyoon barnoota Islaamaa inni guddaan olaantummaa Rabbiif bitamuu kan barsiisudha jechuudha. Kaayyoon amantii Islaamaa inni guddaan eenyuuf bitamuudha? Olaantummaa Rabbiif bitamuu kan barsiisudha jechuudha. Akkasumas dhalli namaa jal'inaa fi gocha hamaa irraa maal gochuudha? Irraa baraaruu fi qajeelummaa kan barsiisudha jechuudha. Namoota amantii kana hordofan qajeelummaa kan barsiisuu fi waa hamaa hojjechuu dhaabuu kan barsiisudha jechuudha. Yeroo babal'ina amantii Islaamaa kana keessatti hooggantoonni gosa Qureesh amantii Islaamaa fudhachuu diduun mormuu eegalan jechuudha. Yeroo amantiin kun babal'achaa ture keessatti hordoftooti amantii Qureesh jedhamu immoo kana fudhachuu didaa turani. Hooggantoonni gosa Qureesh yookiin immoo gosti Qureesh jedhamuun beekaman naannaa sana turan immoo amantii kana fudhachuu didanii turanii jechuudha. Sochii mormii kunis hordoftoota amantii Islaamaa irratti miidhaa adda addaa dhaqqabsiisaa ture jechuudha. Yeroo sanatti miidhaa fi dhiibbaa warra Qureeshotaa jalaa baraaramuufis hordoftoonni Islaamaa bara 622 dhaloota Kiristoos booda Makkaa irraa gara Madiinaatti baqachuuf dirqamaniiru jechuudha. Eessarra bakka hundeeffama amantii Islaamaa akka taate Makkaa irraa baqachuuf danda'aniitti jiru jechuudha. Waggoota muraasa gidduutti yookiin waggoota 10 booddee erga amantiin sun hundeeffame waggoota 10 booddee jechuudha. Gara kamitti baqatanii achirraas gara Madiinaatti baqachuuf dirqamanii jechuudha. Makkaarraa kaasanii gara Madiinaatti baqachuuf dirqamaniiru jechuudha. Barri godaansa Nabii Muhammadii fi hordoftoonni isaa magaalaa Makkaa irraa gara Madiinaatti taasisanis hijiraa jedhamuun beekama jechuudha. Barri isaan achi deeman amantiin Islaamaa bara 612 hundeeffame. Isaan immoo 622tti waggaa 10 booddee Makkaarraa gara Madiinaatti deemanii yeroo isaan itti deemanis yookiin immoo deemsa isaan gara Makkaatti taasisan sunis hijiraa jedhamuun beekama jechuudha. Bara 622 dhaloota Kiristoos booddee irraa jalqabee hijiraan akka lakkoofsa baraatti yookiin kalaandarii Islaamaa ta'uun tajaajilaa jira jechuudha. Yeroo sanarraa kaasee musliimonni magaalaa Madiinaa irratti humna isaanii cimsachuun warra Qureeshotaa irratti lola bananiiru. Haaluma kanaan musliimonni maal taasisan jechuudha bukkeetti of jabeessan of ijaaran jechuudha. Makkaarraa erga buqqa'anii booda gara Madiinaatti erga deemanii of gurmeessanii ka'aniitu lola warra Qureeshota warra isaan dhiibaa ture irratti lola labsanii jechuudha. Bara mootota Qureeshotaa irratti labsanii jechuudha. Bara 624tti dhaloota Kiristoos booda yookiin erga amantiin musliimaa hundeeffame waggaa 12 booddee dirree waraanaa Badir jedhamu irratti injifannoo goonfatan jechuudha. Yookiin bakka waraanaa Badir jedhamu irratti injifannoo argachuutii danda'anii jiru jechuudha. Itti fufuun bara 630 dhaloota Kiristoos booda magaalaa Makkaa harka Qureeshotaa jalaa baasuun bulchiinsa musliimotaa yeroo jalqabaaf hundeessaniitii jiru jechuudha. Eenyu jalaa baasuun? Warra Qureeshotaa jalaa baasuun ofii isaaniitii bulchiinsa mataa isaanii hundeeffachuu danda'aniiru jechuudha yeroo jalqabaa fi sanaan booda barumsa amantii Islaamaa irratti hundaa'uun bulchiinsa musliimotaa tokkummaa fi gurmaa'ina olaanaa qabu ijaaruu danda'aniiru jechuudha. Yeroo sanatti bulchiinsa kana keessatti Nabii Muhammad hoogganaa bulchiinsa siyaasaa fi amantii ture jechuudha. Nabii Muhammad maal ture? Hoogganaa fi bulchiinsa amantii kanaa ture jechuudha. Bara 632 dhaloota Kiristoos booda erga Nabii Muhammad boqoteen booda kaliifonni hedduu hooggansaan bakka bu'aniiru jechuudha. Kaliifonni hedduun maal ta'aniiru? Hooggansaan bakka bu'aniitti jiru jechuudha. Kaliifa jechuun bakka bu'aa jechuu yoo ta'u, bakka bu'aa hooggansa siyaasaa fi amantiiti jechuudha. Qaamoti bakka bu'oota jedhaman yookiin kaliifota jedhaman kun amantii keessatti qofa miti kan bakka bu'an jechuudha. Yeroo kanatti siyaasa keessattis yookiin hooggansa siyaasaa keessattis bakka bu'anidha jechuudha uummata isaanii. Kaliifonni arfan duraa kaliifota qajeeloo
yookiin the right caliphates jedhamuun beekamu jechuudha. Kalifooti afur yookiin ka jalqaba irratti argaman namooti afur qajeeloo yookiin the right caliphates jedhamuun beekamu jechuudha. Yeroo sanatti isaanis Abubakar ka jedhamu 632 hanga 634tti, Umar ka jedhamu 634 hanga 644tti, Usmaan kan jedhamu 644 hanga 656tti fi Alii ka jedhamu 656 hanga 661tti qajeeloo jedhamuun yookiin the right caliphates jedhamu warra beekamoo turan jechuudha. Amantii keessattis siyaasa keessattis warra hawaasa isaanii bakka bu'an turan jechuudha. Warreen kun arfanii wiirtuun bulchiinsa kaliifotaa arfanii magaala Makkaa ture jechuudha. Wiirtuun isaanii eessa ture? Magaala Makkaa ture jechuudha. Yeroo bulchiinsa isaanii amantii Islaamaa daran babal'isuu fi impaayera Musliimaa ijaaruu keessatti gahee guddaa taphatanii turanii jechuudha. Bakka bakka impaayera isaaniitti amantii kana babal'isuutti turanii jechuudha yeroo bulchiinsa isaaniitti. Nabii Muhammad irraa kaasee barumsi amantii Islaamaa Quraana irratti barsiifamuu jalqabe jechuudha. Nabii Muhammad irraa kaasee maal ta'e barumsichi amantichi Quraana irratti barsiifamuutii jalqabe jechuudha. Barumsa kana irratti hundaa'uun kaliifonni hordoftoonni isaanii jarraa tokko keessatti amantii Islaamaa addunyaa irratti babal'isaniiru jechuudha. Jarraa tokko gidduutti maal taasisan jechuudha. Kaliifoti kun hordoftoota isaanii baay'ee babal'isuun bakka hedduu qaqqabuu danda'aniiru jechuudha. Tooftaa amantiin Islaamaa ittiin babal'ate karaa nagaa fi waraanaatiin ture jechuudha. Kallattii nagaa fi kallattii bakka hin danda'amnetti immoo waraanaanis bakki isaanitti amantii isaanii kana babal'isaa turan ni jira jechuudha. Naannolee amantiin Islaamaa karaa nagaan itti babal'atan keessaa inni tokko gaanfa Afrikaadha jechuudha. Gaanfa Afrikaa keessatti karaa nagaa ta'een waraanarraa karaa bilisa ta'een babal'ifachaa turani jechuudha. Gama biraatiin naannolee gara kaabaa fi lixa Afrikaatti, baha Awurooppaa, baha giddugaleessaa fi Eeshiyaa kibba bahaatti immoo karaa waraanaatiin babal'achuu danda'eera jechuudha. Biyyoota kanneen akka amma jenne kana kaabaa fi lixa Afrikaatti akkasumas baha Awurooppaa, baha giddugaleessaa fi Eeshiyaatti waraanaan kan isaan babal'isuu danda'ani jechuudha. Akka waliigalaatti babal'achuun amantii Islaamaa wajjin ogummaa fi qarooman hedduu dagaageetii jira jechuudha. Ogummaa ijaarsa adda addaatiin qarooman Pershiyaa, Giriikoo, Roomaa fi kan biroos fooyyessuun akka babal'atuuf gahee olaanaa gumaachaniiru jechuudha. Aadaa fi afaan Arabaa qaama amantii Islaamaa ta'uun addunyaa irratti babal'ateera jechuudha. Maal amantii Islaamaa ta'etti babal'ate jechuudha. Qaama amantii Islaamaa ta'uun addunyaa irratti babal'achuutii danda'eera jechuudha. Yeroo gabaabaa keessattis qarooma hawaasa addunyaa hedduu walitti fidee jira jechuudha. Yookiin qarooma hawaasa addunyaa akka ta'etti ilaalamaatii ture jechuudha. Asirratti Gilgaala 4 kan ilaallu yoo ta'e mootiin Beezantaayin Justiniyaan jedhamu maaliin beekama ture ka jedhudha. Inni lammaffaan bu'aan qarooma Beezantaayinii tarreessii amaloota impaayera Beezantaayinii addeessu warreen kana bal'inaan ibsa ammaa keessatti kan isin ibsee jira. Irra deebitanii akka xiinxaltan abdii guutuun qaba. Walumaa galatti paartii kana hanga kanatti kan isiniif dhiyeessine ture bal'inaan kan isiniif ibsine. Peejii keenya laayik sheer gochuun hiriyoota keessaniif ga'uu akka hin daganne galatooma.